Ayyaana Eid al-Fitri kan bara 2014 nagaadhaan geessan isiniin jenna. OBN sagaleen uummataas magaala Nageellee Arsiitti argamuudhaan biyya aannanii biyya coomaa biyya bookaatti argamuudhaan ayyaana Eid al-Fitr kabajaati kan inni jiru. Egaa warri as jirtan yeroo ammaa kana wantootuma magaalaa Nageellee Arsii qabdurraa galtee kan ta'e booka unachaa aannan unachaa ayyaana dabarsaati kan jirru baga guyyaa ayyaana guyyaa gammachuu kana geessan isiniin jenna. Egaa gara qabiyyee keenya itti aanuttidha kan dabarru namootni uumama mataa isaanii danda'e akkaataatti uumaman akkaataan rabbi isaan itti uume mataa isaanii qabu jechuudha. Itti aansuudhaan namoota maqaa waamnu gara waltajjiitti as nuuf baatu isaan faana turtii taasisnu kan itti fufnu kanaaf kallattiimaan obbo Sultaan Aadde Dassaatu Maqdas Kabbabaa Wandimmoo Hirphoo Aadde Kabbabush Buttaa Gargaaraan Inspektaraa Gammachuu Imruu Saajin Galaanee Guutaa adraa keessan gara waltajjiitti hamlee isaan barbaachisa. Hamlee nu kennaafi kanneen maqaa keessan waame. Tole namoonni as ba'an kun maaliif ba'anii jechuutii dandeessu? Namoonni as ba'an kun warra baay'ee kolfa jaalatan yoo kolfan immoo warra irraa bareedu. Mee kolfaame? Warri Arsii maal jedhu beektu? Kofalee jalli waayyuu kolfinaanan arge kaarruu jedhanii argitanii kaarruu isaanii? Namootni kaarruu ta'anii yommuu isaan kolfanii kolfirraa bareedaa baay'ee miidhagu yommuu kolfan jedhama. Namootni uumama akkasiitiin yookiin immoo ilkaan isaanii kaarruu ta'ee uumamu qorannoon akka mul'isutti namoota milkii gaarii qabanidha jedhama. Kanaaf warra milkiiti warri kun. Namoonni kaarruu qabanii warra ofitti amanamummaa guddaa qabanii fi waan qabatan gadi hin dhiisne waan kaayyeeffatan warra raawwatanidha jedhamu. Warri kaarruu qabdan haamlee ofii kennaame. Kana qofa miti. Namootni ilkaan isaanii kaarruu ta'ee namoota waa uumuu danda'an yookiinis immoo creativity olaanaa ta'e kanneen qaban kana qofatu hin taane baay'ee kan haasa'anii yommuu haasa'an immoo haasaa isaaniitiin dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'an namoota kaarruu ta'anidha jedhama. Kanaaf isaaniif haal tokko hamlee. Afoola keessatti akkaataatti namoota kaarruu qaban waaman kaasan faarsantu jira. Akkas jedhu. Egaa namootni ilkaan kaarruu kana argachuudhaaf uumamaan warreen hin qabne hin morodatu turanii jedhama. Kanaaf ilkaan keessa olii morodaan baasanii kaarruu fakkeessanii kuuliin bareechanii shuumii fakkeessanii nawan badeessanii jedhu jedhani. Kana qofatu hin taane yoo morodaa tortorii yoo dhalootaa tolii jedhama. Yoo kaarruun dhalootaan ta'e baay'ee miidhagaa yommuu kolfan kan ittiin bareedu yommuu morodaan ta'e garuu sirrii miti jechuudha. Maalumaafuu waa'ee namoota kaarruu qabanii warri kaarruu qabdan amalli addaa koo maaliin gochuu danda'a jettanii dubbisuu dandeessu? Isin mee yaadota nu amma ammaatti kaasne keessaati isa kam keessattidha kan isin argamtanii kanaa wajji wal qabsaa waan nu jira. Duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga nagaan ayyaana guddaa ayyaana kabajamaa kanaan isin gahe jecha wantoota amma isin naa kaaftan keessaa amala yaa'u kaarruu qabaachuu danda'a isinis akkamitti akka argitan hin beeknu namni isin eeruu danda'a. Kanaaf amaloota qabnu keessaa dhugaadhaa hojii hojjennu keessatti tokkoffaa amala hojii kennaatiinis kutannoo murannoo namaaf kenna. Lammaffaa ammoo wantootuma isin jettan keessa akka amala dhuunfaa kootti hojii hojjedhu keessatti mana hojii geggeessuu keessattis kutannoo fi murannoon waan dhugaa ta'e jechuudha. Waan sirrii ta'e sana qabadhee amma danda'ame karaa mo'ataa ta'een itti deemuu fi waan yaaluudha. Kun amala dhuunfaatis ta'e
amala hojii keenyaatiinis waan wal fakkaatu. Gargaaraa inspektaraa gammachuuni wantoota isin kaastan keessaa waan hin eegalee kutannoodhaan nan xumuru malee hin dhiisu. Oddoo hojii kootti amanamummaadhaan nan hojjedha dubbadhees nan amansiifadha jedhaniiti jiru. Mee aadde Disaatu dur yeroo dargaggummaa keessan jechuudha. Kaarroleedhee namni isinii sirbee beeku jira. Eshi galatoomaan jedha duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu baga guyyaa hadhaatiin sin ga'e jechuun barbaada. Ittaan sudhaan qorannoo guyyaa hadhaa yookaan ruun uumama akkuma jedhame akkamitti argamnee sin beeknu haa ta'uti ammoo wantoonni qorannoodhaan deeggaramee hojjetame kun yookiin qorannoon argisiisu kun anallee wantootni baay'een na ibsa waan jedhuun qaba dhugaa dubbachuudhaaf garuu kaarruu ta'eedhaaf yookiin ammoo qoradhee biran geenye waan ta'eef hadhaa haala uumama waaqayyo naa kenne irratti wantoota hedduu hojjedhee milkaa'uu kiyyaaf baay'een gammada keessattuu dubbadhee nama amansiisuu irratti kalaqa haarawallee uumuun barbaada sektara hojjedhu keessatti illee haa ta'u hawaasa bushu keessatti fakkeenyaaf amma guyyuma hadhaa milkaa'ina ayyaana kanaatiif yoo xiqqaate qaamman sadan waan natti kenname ol bifa gaarii ta'een qophii wanna jedhe waliin amansiisnee waliin hojjenne asitti argisiisuun qorannoon kun dhugaa ta'uu mirkaneessuun barbaada waan ta'eef galatooma. Amlee kennaaf yaaltu. Egaa akkuma fakkeenyaatti kaasne malee namootni uumama akkasii qaban qorannoodhaan wantoota hedduu keessatti akka hirmaachuu danda'an yookiinis immoo gama daldalaatiin keessattuu milkaa'uu akka danda'an qorannoon gadi fageenyaan kaasa. Kanaaf adiraa keessan namootni kan keessan kaarruu ta'ee daldala kana hojii mootummaa hojjechaa daldala kana yaalaa isin jechuun barbaada. Keessummoota keenya yookiinis immoo warreen bakka kanatti isin affeerree fayyaa ta'aa ulfaadhaa gara bakka taa'umsa keessanitti kabajaan nuuf deebi'a. Egaa adeemsa yookiinis immoo sirna lulluuqii amma namoota ispoonsara godhantu jira. Kilinika Mustafaa fi obbo Fatiyyeen wantoota asitti nyaatanii dhugdan kana akka kanaan ispoonsara ta'anii qopheessaniiti kan isaan jiranii isaaniif al tokko hamilee nu kennaafi. Tole ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha keessumattiyyuu Arsiin gootadha yeroo diinni Oromoo kallattii garaa garaan weerarutti dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaa caccabsee daangaa fi eenyummaa isaa seenaa fi duudhaa isaa uummata tursiifatedha. Yeroo ajjeesanii faacha godhachuun barbaachisutti uummata ajjeesee faacha godhatedha. Yeroo itti immoo diina Oromoo irraa qolachuun barbaadutti kan akka Leenjisoo Diggaafaa warra Oromoo irraa diina kallattii hundaan lolee qoledha. Mee ofii keessaniif haamlee kennaa. Itti aansuudhaan immoo geerarsa qondaalaa fi faaruu loonii naannoo kanatti baay'ee beekamaa ta'e tunni isiniif dhiyeessan ni jiru. Mee isaan haamleedhaan nuuf simadhaati. Gara waltajjiitti. Jabbileeru kooloo wanjala maaltuloo wangaya. Jabbileeru kooloo wanjala maaltuloo wangaya. Miole goota girole numattuu gammachuu ayyaana uummata musliimaa kennaa magaalaa Nageellee Arsii irratti walgeen baga ittiin isin ga'e uummata musliima Nageellee uummata Itoophiyaa kennaa baga ittiin isin ga'e jedha geerarsatti aseennaa nullee hin geerarra aadaa Oromoo kennaa ilmaan Oromoo kennaa. Mallattoo addaan beenna ilma dhiiraa maxaanxee itti beenna intala callee een beenna haawwata siinqeen beenna gadaa kallachaan beenna murtii yaa'ii dhaddachaa utawwaama waayyuu jalaa awwaataa goota giroo maraataa jigiroo adda callaan geerarree mee takkaanaa caqasaa uummata Oromoo geeraruun kiyya qaataa. Ayo go wae ayo kunyani fitu kaba ayo go wae miole tarikanya girole
loltu malkata qabdi abdoodoto kay biroodoti kabushura adamii dudda gabbisoo yaayyaa kabantu shee waajisoo loltu malkata qabdi malkata dhiiraati matakkaanaa caqasaa arsii hidhaana muka bulee guraadhe mudhee ulee kabuufee shibbirii kamaammaa gammadii dudda guyyee eegan galchaa hennaa du'ee dhimbanne du'ee habadan kamina sheeginniisoo loltu malkata qabdi malkata dhiiraati matakkaanaa caqasaa arsii halkanii wali qotee banii hanqattee ardii nu harkaaniin godhanne ambanna mirgallee kanamaa kennu rabbii attamiin gacadhisa yoolee kunyee duuroo biyoolee halaka diriidoti mirgi yoom ta'e qaddii makkallaan dhanquu keessa makkalli dubbii keessa falfalli gumbii keessa duumessi rooba keessa dureessi loowwan keessa duura katamaa keessa wanti reebbadhee lelee goota jiroo ijoollee kunyee duuroo alagu gurraadoti ijaarru mana baadheessa hariyo hareboona kiyaa harkaroobaadhane akabookwaadhane hariyo hareboona kiyaa organa sila organa jala yookaan gurraamo jedha egaa addaata siitee gaadii ajjeefte jedhi mucaawaan illee akkas fedha raasanii baasa malee bayyammi ooftu baatu gaafa gurraacha kiyyaa dheeraa burqaannatti ammaan ala keessaan harkaa batte dhaatu nin ajjeeftanaan jedhe raattichi biyyaa qabnu kaalli jimachoo keessaa buddiimaa baabsoo dhiirti dhugaan qabaatu gisee durii leelloo bolee baafata warri jaarii hayaatu gambeennillee baradhu qabeettullee caqasi kiyya maqaan qaasimi warra kennaa gurbaa durbicha raatu ajjeeftuu lammaatota kamii oolee biroolee baabiyyoo korma buujaa kakalawatiin hangaatu wanti afoo dhaabadhee kabiyyi hoomaan arga gaafa guyyaa lammaffoo dheeraa haa urkoon narraa baatu gana haa wargaana silaa wargaana jedha yookaan gurraamo jedha eegaa addaataa siite eegaa ati ajjeefte bituu karoo jedhi waan illee akkas fedha waayuu lafa laanganno aduun ibidda caala namni deemu deebisaaf nama maqaa mishaa amaarri baase leellisaa barruun bituun gaafa guyyaa lammaffoo dheeraa cokoof irra dhiita akka farda leenjisaa ilma haadhaa qajeeluuf ilma abbaa qajeelu dhageettittu arsii hooma teebbisaa qarrifaan keessan jiru malkata bituu himee kaafellee reekkisaa oofaa qanii lammaffoo barii guyyaa harbaa bituu karoota yaasaa wantallitti qaphannoo dhabe malee lammataafu silaatti deebisa gowee boonaa kiyyaa cita gara irraa cite yaa'ee miole dari ganyaa giroole harree rabti daldaltuun subii baatii falfaltuun akkana deemti hattuun hinata anti sagadduun bikkee laalee marattu ittiin toltu kadhattuun dhiira jechoof tambii qaabii bunqii qaabii guyyee baroo kabushuraa aadamii kaqaasimii karoorsaa dhiirti ta'uu miin galtuu qasharamii nambana anaa akka garaan na halchuu mintoo fi dayyaasa kadaaliyyoo wottichaa huumii galtu gammachuu maannaa gammuu joollee funyee duuroota laka diriidotiimi oolee si haa dhabdu falfaltoon hariyo haree boonaa kiyyaa harkaroobaadhane miole taarikanya agirolet hageeraru jetteet taganyii nuuratu garri dasitaa bulli kami eessoo nageessoo kamilkeessoo kolbii galma kana keessa teessanii ayyaana iidaal faxir kan wajjiniin dabarsaa jirtan akkasumas immoo daawwattoonni keenya bakkee garaagaraa teessanii hordofaa jirtan baga ayyaana kana geessanii ayyaanni kun immoo kan milkii kan gammachuu kan jaalalaa fi tokkummaa dhiifamaa siniifaa ta'u nuufaa ta'u jenna egaa godina arsii lixaa bulchiinsa magaalaa Negeellee Arsiitti ayyaana iidaal faxir OBN kan dabarsaatii jiru godinni arsii lixaa immoo keessattiyyuu bakka uumamaan qabeenya uumamaa hedduu qabdu uumamni badhaasedha bakka hawwata turizimii hedduu qabdu oomisha garaagaraatiif illee mijattuu taatudha ani erga waa'ee godina arsii lixaa ammana jedhee bulchaan godinaa immoo as bahanii waa'ee arsii lixaa yaada daawwattoota keenyaaf qoodannii qabu ergaa bagattiin singayees ni dabarsu bulchaa godina arsii lixaa amleedhaan gara waltajjiitti naaf affeera. galatooma kabajamoo abbootii gadaa kabajamtoota haadha siinqee
jiraattota magaalaa Arsii Nageelleetiif naannoo isheetti argamtan akkasumas uummata godina keenya baga ayyaana Iid al-Fixrii bara 2014tiin ittiin nu ga'etti isin ga'e jechuu barbaada. Akkuma beekamu godina keenya waa hedduu ana duras dubbatanii jiru. Godinni keenya safuu uummata Oromoo bal'inaan keessatti argamu. Keessattuyyuu aadaan godina hedduu isaa irratti Oromoota hedduu biratti badee jedhe godina keenya keessatti caalmatti argama. Carraa kanaan OBN aadaa duudhaa godina kanaa safuu godina kanaa agarsiisuudhaaf yaalii guddaa inni godhe jira. Godinni keenya aadaa duudhaa uummanni ittiin wal dhabu ittiin furatutu jira. Kootu dhufee ni beektu. Dhimma haadha siinqee haadholiin keenya yeroo wal dhabbeen roobni badu akkamitti akka gara aadaatiin kadhatanii itti sirreessuu danda'an hedduu isaa godinni keenya beekamtuudha. Keessattuyyuu hawwata turizimiitiin godinni keenya akkuma duratti ka'aa ture haroo abiyaataa jechuu dandeenya, haroo laangannoo jechuu dandeenya, hawwata turizimiidhaan hedduu hawwattuudha. Akkuma Oromiyaatitti godina baay'ee fakkeenya guddaa qabdu. Ammas ammoo haala mijataa baay'een argamnee fi madda turistootaa yookaan madda galii uummata keenyaa ta'uu hin dandeenye bal'inaan jira. Keessattuu hara laangannoo kana yoo dhaqxanii ilaaltan harri laangannoo wancii gorgoraa jennu kanatti garaagarummaa kan hin qabneedha. Godina keenya keessatti namni daawwattanii argitan hawwata turizimii baay'ee isaa naannoodhaa fi miti Oromiyaadhaa fi miti biyyaaf fakkeenyummaa ta'u godina Arsii keessatti argama. Kun yeroo ammaa mootummaan jijjiiramaa erga dhufee booda qorannaa gahaa gaggeessuudhaan naannoo kana akkamitti misoomsina jedhamee yaaliin godhamaa jiru abdii godina keenyaa fi uummata Oromootittis waan horuu fakkaata. Keessattuyyuu harri laangannoodha yeroo dhiyootti akkuma wanciidhaa fi gorgoraatitti dhaabbanni tumsaadha turistoota biyya alaatiif biyya keessaatiif daawwachuudhaa fi madda galii uummata naannoo Arsii Nageelleetiif godina kana fi akka Oromiyaatitti madda turizimii guddaa ta'uu danda'ama jedhamee akka naannoo keenyaatti irratti hojjetamaa jira. Yeroo ammaatti sochii keessa galamee jira. Ijaarsini loojii adda addaa iddoo bultii turistoota wanni jalqabame hedduun isaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya humna jijjiiramaa yookaan mootummaa keenya faana dhaabbatee misooma jalqabame kana itti fufsiisa akka argachuu danda'uuf tumsi uummataa baay'ee olaanaadha carraa jedhu asumaan kaasuu barbaada. Gara biraatiin godinni keenya godina oomisha gaadhaan beekamu keessaa godinni keenya isa tokko. Baddaa qaba, badda daree qaba, gammoojjii qaba. Godinni keenya allama iddootti oomishantu jira. Naannawa Shaashamannee, Siraaroo, Shaallaa yoo fudhannu yeroo roobni qajeelee jedhe yeroo lama waggaa keessatti oomisha yeroo itti argannudha. Kana qofaa miti qamadiin biyya Itoophiyaa jedhamu sooruu danda'u godina keenya keessaa Baalee fi Arsii akkuma beektan oomisha olaanaan naannoo Adaabbaa, Dodolaa, Baddaa Arsii kana keessatti oomishni gahaan godina keenya keessa jira jechuudha. Kanaaf yoo biyya kana godinni Arsii fi Arsii fakkaatan hin sooraa jira yoo jedhame homaa waan qaaliidhaa miti. Uummanni keenya ammoo oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan diinagdeen qonnaa bulaa jijjiiramuudhaan qonnaan bulaan keenya gara investimentiitti ce'uudhaan jijjiiramuun jiran baay'ee guddaadha akka godina keenyaatti jechuudha. Kanaaf dhimmoonni hiyyummaa keessa bahuudhaaf sochiin diinagdeen godinni keenya gochaa jiru baay'ee waan nama jajjabeessu. Cinama kanaan ammoo hojii dhabaa hojii qabsiisuudhaaf yaaliin godhamaa jiru guddaadha. Caalmatti ammoo qalbii keenya jijjiirannee lafa xinnaa qabnu irratti lafa bal'aa qabnu irratti oomisha keenya dachaadhaan dabaluudhaan godina keenya godina akkuma jenne biyya sooruu danda'u akkaataa itti uumuu dandeenyu ni beekama jechuudha. Amma akkuma Oromiyaatitti illee oomisha gahaa ta'uudhaan godinni keenya. Kanaaf carraa kanaan godinoonni jiran keessa godinni keenya xiyyeeffannaa wirtuu mootummaan toora misoomaa guddaa irratti hojjechuudhaaf karoora qabu keessaa godina keenya jechuudha. Carraa kanaan uummanni keenya aadaa keessan, duudhaa keessan, safuu keessan waan amma asitti arginu kana ilmoo keessan dhaloota haaraaf dabarsaa dhimma diinagdeedhaan wal qabatu ammoo jabaannee maatii keessan keessattuyyuu paartiin keenya yookaan mootummaan keenya badhaadhina maatii dhugoomsuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira.
kan hiyyummaa keessaa bahuu dandeenyu yoo nu hundumtuu misooma irratti hiyyummaa irratti duuluu dandeenya waan ta'eef wanni godinni keenya qabu godina biraatiif Oromiyaa biraatiif dhaloota biraatiif waan ta'u yoo sirnaan itti fayyadamne jechuudha. Kana cimsinee akka hojjennu amanaa isinitti dhaamuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Ahmad Haji Bulchaa godina Arsii Lixaa bakka taa'umsa isaaniitti kabajaan nuuf simadha. Tole egaa qophii ayyaana Iid al-Fixir kan bara 2014 kan daawwachaa jirtan kanneen mana keessan teessanii daawwachaa jirtan akkasuma waltajjii kana irratti kanneen argamtanii jirtan irra deebiidhaan ayyaana gaarii Iid Mubaarak siniin jechuu barbaanna. Egaa yeroo baay'ee dhimma hawwisoo yookiinis immoo baandii wajjin wal qabatee yommuu ka'u aadaaf duudhaa hawaasa dhalootatti dabarsuurraan darbee qabsoo jijjiirama hawaasa tokkootiif ga'ee olaanaa yookiinis shoora olaanaa akka isaan qabaachuu danda'an kanaan dura seenaa barre keessatti yookiinis immoo wantoota agarre keessatti hubachuu ni dandeenya. Gara boodaatti deemnee seenaa afran qalloo yoo kaasne baandiin yookiinis hawwisoon afran qalloo hojii artii hojjechuu qofatu hin taane qabsoo uummata Oromoo keessatti ga'ee isaan qabaachaa turan dhalootni ammaa jireenya akkasii kan akka jiraatuuf gatii isaan kaffalan bu'aa ammaa argisiiseera jechuu dandeenya. Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa namoota baandii kana keessatti turan Mahadii Jabboon Shantam Shubbisaa fa'aa namoota hedduu kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf namoota hojii aartii Oromoo gidduu seeraan darbanii qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora olaanaa ba'an hundumaatiif adraa keessan al tokko hamlee nu kennaafi. Egaa kana waa malee miti kaniin kaasee as magaalaa Nagallee Arsii keessattis hawwisoon mataa isaa danda'ee hojii aartii uummata Oromoo duudhaa bakka kana jiru aadaa bakka kana jiru hojii aartiitiin beeksisaa jiru ni jira. Kanaaf hawwisoon kun hojii hojjechaa jiru keessaatii aadaa tirrii gara waltajjiitti ba'anii akka isaan nuuf dhiyeessaniif hawwisoo kana gara waltajjiitti affeera adraa keessan hamleedhaan nuuf simadhaani. Hey!
ammas hamlee kennaafi. Hawwisoon kun boru guddatee baandii guddaa ta'ee Oromiyaa kan beeksisu akka ta'u abdii qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa as warri jirtan akkasumas immoo iddoo garaagaraa warri teessanii nu daawwataa jirtan qophii bashannanaa ayyaana Iid al-Fixr irratti qopheessinetti bohaaraa waa irras hubachaa akka jirtan abdii qabna. Qophiin keenya ammas itti fufaa. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadhaa deebii isaa ofumaaf deebistu. Guyyaa ayyaana Iid al-Fixr kana mana keenya keessatti nyaatota gosa baay'eetu qophaa'a. Ganama amma galgalaatti ollaa keenya nyaachisaa kan rakkate gargaaraa ni dabarsina. Dhiironni hagam irratti hirmaattu? Maal fa'aa hojjettan guyyaa har'aa? Deebisaa hundumtuu ofumaaf deebistu jechuudha. Garuu guyyaa ayyaanaa kanas ta'e guyyaa idilee wal gargaaruu, wal deeggaruu, wal cinaa dhaabachuun barbaachisaadha. Mee isa kanaaf immoo warri Nageellee Arsii dhiironni nyaata bilcheessuu irratti hagamii muuxannoo akkamii qabu, haadholii manaa isaanii akkamitti deeggaruu, akkamitti gargaaruu kan jedhu warreen umuriidhaan deemanii fi dargaggoonni wal dorgommii gaggeessuudhaaf kan isaan jiranii. Wal dorgommii nyaata qopheessuu kun wal dorgommii bashannansiisaadha. Ani immoo toon achi jiraadhee hagamini hojjechuu danda'a kan jedhu isinis keessatti of ilaaltu. Wal dorgommii bashannansiisaa kana daawwachaa immoo baandiin shaashee sirba isiniif dhiyeessu kallattiidhumaan gara baandii shaashee fi gara dorgomtootaatti darbina. Namoonni dorgommiidhaaf qophooftan gara iddoo isiniif qophaa'ee dhaqa. Abbootiin seeraas ni jiru. Egaa daawwadhaatii bu'aasaa immoo gara booda abbootiin seeraa eenyutu mo'ate eenyutu injifate kan jedhu nu daawwachiisu jechuudha. Kunoo akkuma argitan qeerroo fi maanguddoon ba'aa jiru wal dorgommiidhaaf eenyutu mo'ataa kan jedhu gaa hawwiidhaan eeggadhaa isiniin jenna. Hoysa baga tiimi isin ga'e. warri tuluu tilmi joote masaraa keessa gashanii lakkoofsi maal godha seete yoo dhalchan dhiira dhalchanii. warri tuluu tilmi joote masaraa keessa gashanii lakkoofsi maal godha seete yoo dhalchan dhiira dhalchanii. Yaana kamtee biyya leeka warri isaanii kutukoolee goota diinaan jillifaanne. Jalaltini la sakale wan gurba kukumme sirbina murman wan dobi kukumme sirbina dabi wan gurba kukumme sirbina murman wan dobi kukumme sirbina dabi terkera amadufti iterkende samore terkera amadufti mana duuba manni baala tarreesse gargar baase nama uuma nattini yoo nan balleesse yaa wallagga warra lixaa gabaanachoo gama ceete wal barbaanne afollamna askuuttu yoo mana feete ashaakiti mana duuba baala tarreesse gargar baase nama uuma nattini yoo nan ballee.
Amilee keessa ni jiru. Billa gofara marsin gara durban lakalakina dabarsin. Billa gofara marsin gara durban lakalakina dabarsin. Jama gara sedakeli guya wajino Adwan bo asegalgali Akama namni rafu Osoma taamugoni Akama kana sete Walla kata nanugani Iwan kurba Kukume sirbina murman wando Kukume sirbina dafi kume ayana gari sifatau warra nyaata qopheessaa jiran kana dagatanii tunsi'a mee maalitti jiru kan jedhu inni laallachuudha natti urgaa jiran asumaati gartu isa bishaacha isa qaqqabe biran yeman qaqqabee ratteetu akkamidha maal rageesse jirta waan mootusti fakkaata sirritti malee maal faadha kan si qophaa'e dorgommii kana qophiin isaallee badaa miti oomaan jedhu sirrimatti qophaa'ullee baata maal hojjechaa jirta jechuudha amma jalqaba irratti foon muradhee jira ittaansee ammoo shunkurtii muradhee foon bilchaataa jechuudha yeroo biraasatti warri beektanii dura shunkurtiitu bilchaata moo dura foontu bilchaata maaltu siif ta'a gaafa hojjettu foon kana guddaallee hojjedheen beeku nyaachuma hojjechuu lakkin hojjedhalle darbee hin muraafin gargaara haa ta'uti muuxannoo guddaan qabu maalitti naqaa jirtu qimamii itti naqaara dura shunkurtii muree isi aqulaallee ka'eeti waan mi'eessu itti buuseet bishaaniinillee aqulaallee ka'ee yoo itti isa dhumaa foon muree itti buuseet woxii mi'aayaa hojja. kiloorii shunkurtii keessan irratti naqxanii jechuudha akka seettanii yaaddu amma bootiin seeraa maal waan sinin jedhan sinitti fakkaata waan mo'attan sinitti fakkaata. Ani akka kiyyan mureera ifu furdiseera malee. Foon moo shunkurtii sin jalaa furdate? Muraa kanatu diqqoo na ulfaateeti gugurdisee muree malee woxiin kun xibsi jedhama afaan Amaaraati. Haa ta'u carraa gaarii siniif hawwina. Zayitii akkas gatii isaa dabalee jiru kana amma kanatti naquun sirriidha ta'ee adda. Sirrimatti guyyaan ayyaanas waan ta'eef namni zayitiin barbaada beektaa zayitii kanatti naqxee kaateeti namni akka dafee quufu goota. Namni akka dafee quufuu fi zayitii kan itti naqxee. Haadha warraa qabdaati. Hin qaban qaba. Hojjettee fi beektaa nyaata kanaan dura. Nyaata kanaan dura foon kan hojjedheen beeku ergasii fuudhee hojjedheen beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Hojjedheen beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Kan jalqabaati jechuudha. Distii keessatti kukkutaa jira mootiin foonitti gurguddatte na fakkaata. Isin immoo zayitiitti dabaltanii jirtu maa hin xinnaatee dur? Zayitiin widdii ta'eera diqqoo isii suutumaa hojjedhan akka saarsanii. Suutettanii wal jalaatti naqaa deemtu jechuudha. Diqqeessee itti naqe. Asi muuxannoo kan biraa qaba jechaa jira hiriyaan kiyya. Kanaaf maal jettee nyaati kuni? Nyaanni kuni gidduu Keeniyaa kanatti illee hojjetama. Keeniyaa kanarratti illee hojjetamaa jedhan dhiyoo kana viidiyoo tokko ilaalee ture. Hojjechuu yaalaa jira garuu. Keeniyaa? Naannoo Keeniyaa giddugala naannoo Muyyaalee kanneen itti hojjetama. Gosti hammatu jechaa jirtu? Mootiin waan nu mul'iqaa jiru natti fakkaata. Nyaata biyya alaati. Keessan jiru biyya alaati jechaa jira. Dhuguma akkaataa inni itti hojjechaa jiru gaafa ilaalu
Biyya keessa wanta akkasii waan jiru natti fakkaatu. Mee abbootiin seeraa taa'anii taajjabaa jiru. Amma ammaatti akkaataa qabannaa isaanii akkamiin taajjabaa jiru laatamee yaada muraasa nuuf kennu jechuudha. Isaaniif carraa kenna. Dorgommiin haala baay'ee hawwataa fi bareedaa ture. Mootiin maali muraa dinnichaa gaa wannoonni foon inni mure xiqqoo adeemsa isaanii eegganne malee shunkurtii fi foon muraa wal qixa ta'e zayitii immoo isa leetira tokko binne gimmaashatti naqee jira hin guute zayitiin isaa hin guute. Obbo Tashiteen immoo xiqqoo waan ekspiriyaansii qaban fakkaatu buleessallee waan baay'ee waxii kana dambitti xibsii kan hojjetanii jiru natti fakkaata. Jalqaba shunkurtii seeraan muranii shunkurtii bilcheessanii kaaniiti. Foon immoo qimamii barbaachisu ergatti seensisanii zayita ergatti naqaniin booda foon immoo gubbaadhaan naqanii fooni bilcheessaa jiru. Almost qabxii amma laalleen obbo Tashitee haala gaariirra adeemsa gaariirra jiru jenna. Ati waraqaa irratti qabxii wayii qabachaati kan itti turte. Maal qabatte qabxii? Ayyee ani dorgommii jaalleen lamaan jidduutti taasifame keessatti yeroo ammaa kanatti dhiirti illee muuxannoo qabdurraa itti hojjechuutti jirti iddoo baay'eetti maatii gargaaraa jiranii. Mootiin xiqqoo isii maatiin waan wal gargaaraa hin jirre fakkaata. Haadha manaa qofaa irratti gatee dhiisee jira. Obbo Tashiteen ammoo tuyyuu waggaa dheeraa maatiin adda turaniiran fakkaatu. Muuxannoo qabanirraa dabaree isaa eegsisaniitiin maatiillee gargaaraniiran fakkaatanii qabxii amma asirratti qabaa ture keessa akka qabxii obbo Tashiteen caalaniititti natti mul'ata karaa kiyyaan. Galatoomaa hin dhufna hanga xumura isaatti gara keessanitti jechuudha. Garuu as keessatti waa tokko hubachuu hin dandeenye jechuudha. Mootii dhaloota ammaa bakka bu'uu danda'a. Umurii isaa wajjin wal qabatee obbo Tashitiinis akkuma jedhame umurii isaanii wal qabatee dhaloota umurii sana keessa jiru yookiin umurii isaaniitiin jiru bakka bu'uu danda'u jechuudha. Kanaaf teenash garaagarummaa umurii yookiin dhaloota gidduu jiru kana akkamittiin argatte? Obbo Tashiteen immoo namoonni durii akkam dubartootumatu dubartiin gara golaatii dhiirri gara alaati dhaloota jedhamu keessa jiru. Garuu gaa akka abbootiin seeraa jedhanitti immoo waan fooyyee qabu hojjetaniiru jedhani. Mootii kan kee maaf ibsaatti hin dabalattu? Humna hin qabdu? Paaworii ishiitti dabali humna ishii. Paaworii iyyuu miti isiin waan hojjettu se'u ibadha. Paaworii natti hin fakkaatu foonsaa gatii baay'ee gurguddaa ta'ee fi abiddi dafee argachuu hin dandeenye. Sanillee osoo hin taane foon kana dhuma isaa argita beektaa? Dhumni isaa amma warri abbaa murtii jechuudha. Loogii fudhatanii jedha gama kiyyaatti shakka. Maaliif dhuma arganiiti dhandhama isaa arganiiti murteessu malee jalqaba irratti yookiin gidduu irratti murteen kennanii gama abbaa murteetiin dongorri hin jiraa jedha. Foon kana immoo xumura isaa olaaltan quba waliin nyaattu jedhaan. Muuxannoo illee haadha buuti yeroo dhiyoos waan tokko ilaalaa ture viidiyoodhaan. Sababa viidiyoo ilaalee waan kana jalqaba foon akka muramutti fudhadhee nyaanni kun dhuguma isin jechuudhaaf quba waliin nama nyaachisaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanta hojjetame kana isin lamman nu dhandhamaati murtee dhumaa nu kennaa jechuudha abbaa mo'ate. Tokko lamman isaarraayyuu. Maal jette? Liqimsii mi'aa isin jedhama. Liqimsii humnuma jechaa jiru as biraati mootiin. Tole lamman isaa yoo dhandhamtee jirta wanta ta'eef eenyutu caalaa qabxii argate? Obbo Tashitee teestiin isaa baay'ee gaariidha. Atoo maal jetta? Jarri lachiyyuu baay'ee isaanii yaalanii jiranii. Haa ta'u ammoo tuyyuu sadarkeessuu irratti obbo Tashiteettu foolittillee dhandhamattillee caala. Tole kanaaf adda beeraa obbo Tashiteen mo'atanii jiru jechaa jiru. Isaaniif al tokko hamlee nu kennaati. Sana booddee kantiibaa gara asitti badhaasa isaaniif qophaa'e akka nuuf kennaniif gara asitti nu affeera. Lamman isaaniif iyyuu akka carraa mo'anis mo'atamaanis hin jiru jedhamee jira. Kanaaf
lamman isaaniif qophaa'ee jira badhaasni qophaa'e lukkuudha. Kanaaf tokkoffaa kan baanu obbo Tashitteef badhaasa lukkuu isa guddaa lukkuu guddaa. Galanii lukkuu kana akka hojjetanii haadha warraa isaanii yookiinis maatii nyaachisan abdiin qaba. Mootiifis lukkuu qophaa'ee jira. Mootiitis Egaa wal dorgommii nyaataa dhiirotaan qophaa'u kana waa malee miti kan qopheessinee fi keessattiyyuu dhaloonni ammaa kun dhaloota inni tokko taa'ee tokko dadhabaa goodaadhaayis mana keessattis dubartiin dadhabuu qofa otoo hin ta'in wal deeggaraa wal gargaaraa waliin jireenya gaggeeffachuun bu'aa caalmaatiif nama kakaasaa. Kanaafiyyuu warreen dhiirotaa mana gaafa galtan dubartiin keessan siifis ergaa ta'aadheeni dubartiin keessan goodaas ni ooltii hin dadhabdii haadha ijoollee keessaniitii ijoollee keessan kunuunsitii galtanii gargaaruun aadaa keenya haa ta'u jechaa ergaa dabarsuuf jechuudha. Fudhattaniittu galma kana keessatti argamuudhaan sagantaa keenya hordofaa kan turtan akkasumas immoo iddoo garaagaraa taa'uudhaan qophii ayyaanaa OBN bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii wajjiniin ta'uudhaan daawwachaa kan turtan qophii keenya xumurreetii jirraa. Ayyaanichi ammas kan nagaa kan gammachuu kan gaarummaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jenna. Egaa barri dhufuu bara milkii bara gaarii akka isiniif ta'u isiniif hawwina. Irra deebiidhaan daawwattoota keenya mana keessan teessanii televizyiinaan nu daawwachaa jirtan akkasuma bakka kanatti argamtan baga geessan Eid Mubarak isiniin jenna. Qophiin keenya kan ayyaanaa kan bara kanaa kana fakkaata ture jechuudha. Itiin Lachiisaaf Saamsoon Darajjee waltajjii beeksisuudhaan Aagaa Fiqaaduu waltajjii kana qindeessuudhaan Aschaaloo Gazaahany immoo waltajjii kana daayirekt gochuudhaan ogeessota kanneen biroo ogeessota kaameraa fi ogeessota suur sagalee hedduu wajjin ta'uudhaan haala kanaan qophii keenya isin biraan geenyeetti kan turre baay'ee isin jaallannaa. Horaa bulaa fayyaa ta'a. Baga geessan beerta keessan chaf yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabba duuba sanarki mudan sanyii goota mootii daddacha murtii seeraan sanyii goota mootii daddacha murtii seeraan dhugaa kee addunyaa ragaas baheera dhugaa kee addunyaa ragaas baheera ebba ebba ilma abbaa gadaa gaachana koo ilma abbaa gadaa sanyii koo gaachana koo yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala yabbada jaalala